deecheera baay'ee. Amma faaturii. Galama akkasaan duraanii ijoollee namaan ilaalinatti waa tokko naa bitti turte wayyaa isuma hojjetti keessaati. Caammaa isaatiitti dhabee ijoolleen argifadhee manta maalii dhaqus qaba gaafa waldaa dhaqumoo wayyaa ijoollee fadhii deema malee hin qabu wayyaa bakkee. Guyyaa isaan na dhawwatan immoo naqu waldaan imaluu. Manta maalisee nan kakkala dhabaqaa deemee ijoollee waan qaqqaburraa gaggaafadhee hin fadha. Kanuma laalatanii madeebi waaqayyo isaanii eebbis malee jedhee maalin akkasii jedhee na dhaguudhaan wal galee anoo beeku waaqatu hojjetee naan jette. Baay'een gammadee gammachuu isaa lafarra gangaladheetu hin dubbadhe irraa waliin jedhu. Akkuma kaleessa dhufnee isinitti haasa'aa turre namoonni baay'een isin gargaaraa turanii viidiyoo malkaamillee arganii namoonni baay'een iyyaafachaa turanii. Achi keessaa immoo namoonni deeggarsa godhan jiru jechuudha. Deeggarsa isaanii isin biraan geenya akka mucaan kun barattuudhaa fi obboleessi keenya Firaa'ol kan jedhamu akkuma isinitti himne mucaa kana bira galaa Finfinneetiis akka isheen barattuu fi waan hundumaa guutee barsiisuudhaa fi waadaa galee jira jechuudha. Achumaan dhaamsa namootaa isin biraa geenya waliigala qarshii 40,000. Waaqayyoon baay'een galateeffadha. Akka isaan naa dhaabbatan waaqayyo samii isaarraa isaaniif haa dhaabbatu. Akka isaan dhala koo bira dhaabbatan Yesuus samii isaarraa isaaniif haa dhaabbatu. Malan danda'e dhaabbadhees waan hin jiru tokkoyyuu hin qabu. Natti baay'ee ulfaateera. Gammachuu keessa baay'ee natti ulfaate. Yesuus samii isaarraa isaaniif haa dhaabbatu. Hunda isaaniitiif hin jedha. Jeriyoota ishee hawuurraa amma isheen gisee baay'ee gisee ijoolleen asirra daddarbanii gaafa isaan mana barumsaa dhaqan qaawwaan ilaalti ani sababa isaa of jibbee gabaa yoo naqee of jibbaan deema. Karaa hundumaan deemutti maalirraan kan ka'e akkasaati waan tokko keessa galte waa goote na eeddisa jedhuuf ceebbaadde. Beelas waan hundumaa dandeessee ija ishee gurra ishee qabatte baduu wayyan jedhe. Mucaan akka barbaaddetti guddatu beeloftee dheebottee isaanis beeluuf dheebogeetti guddatan ijaa ta'ee fi nan deeman tokko dubbatte lama dubbatte. Atteemmoo hin beelofte dheebotti garuu ija namaa duratti rakkachuu irra bishuma hormaatatti rakkachuu wayyaa murteesseen taa'e. Uffata mucaa ishee kana dabalatee naannoo qarshii 20,000 oliinidha uffata kan binneefi jechuudha. Dibata dabalatee waan hundumaa dabalatee namoonni obboleettii kana gargaaruu keessatti qooda keessan baattan hundumti keessan iyyuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Obboleessi keenya Firaa'ol Itichaa immoo viidiyoo obboleettii kana arguudhaani obboleettiin kun sa'aatii kanatti hiriyoota ishee keessaa deebitee akka isheen hin hafnee fi kana booddee barumsa isheetti deebitee waan hundumtuu guutamee fi akka isheen barattuuf waan hundumaa guutuudhaaf waadaa galeefii jira. Akkuma kana harmeen keenya immoo hojii akka isaan hojjetan manni isaanii kunillee akka haareeffamuu fi obboleessi keenya kun waadaa galee jira. Manni isaanii kun jalqabamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti mana miidhagaa fi mana bareedaadha kan isin argitanii. Obboleessa keenya Firaa'ol wanta goote hundumaaf gaarummaa goote hundumaaf waaqayyo si haa eebbisu jechuu barbaanna. Namoonni biyya keessaa jirtanii rakkina ishee ilaaltanii dhiphina ishee ilaaltanii kan isinitti dhaga'amee kan dhuftanii qaamaan dubbistanis akkasumallee kan deeggarsa garaagaraa gootanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna. Baay'ee gammadee. Information. Mana gara bulungi ya kam jirtu nageenya irra jallu waaqessi yaa baay'atu. Ana bilitti keessa baay'ee nagaa kooti galanni waaqayyo dhaafaa ta'u jira baga jiraatan isin jira. Baga har'a geessine kam jirtu fayyaa nagaa keessa miti waaqayyo fulfinni guddana ta'an fayyaa koo nagaa kooti. Waan taane ishee homaa sanatti dhaga'amina fayyaa kooti. Galanni waaqayyo dhaafaa ta'u fayyaa kooti. Seenar ammaatu natti dhaga'ame. Gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa warra mana keenya faaraa taatan subscribe nuu godhaa. Nu daawwadhaa viidiyoo keenya nuu ilaala. Isiniin jenna. Baay'ee natti dhaga'ame. Natti dhaga'ame dhiifama naa godhaa isiniin jedhan fayyuma homaan taane. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Seenaa mucaa kana laalee jechuudha. Mucaa kana argitaniitu waan ta'eef hundi keessan mituyyuu viidiyoo isheen gaddaa agartaniitu dhugaa dubbachuudhaaf yaa qormaatuma warra shiif jedhee warra koof jedhee neerumee jettee heerumtee immoo ta'uuf dide
boo maaliif natti dhagahame waan natti dhagahameef natti dhagahame seenichatu waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u gaa waaqayyo waan hundumaa keessatti nama gargaara kaleessarra immoo har'a waan haaraa godha waaqayyooni itti dhagahame waan natti dhagahame maaliif akka ta'e beektu yoo tulluu darbanii biddeen amma tulluu gaa jetti haadha kootu yeroo tokko qormaanni yeroo namarra ga'u hin jiraa mitiire deedoo kana nama jetti haati koo deemsi yoo tulluu darban ikkoo biddeen amma tulluu gaa du'anii baduurra naan jetti seenaa mucayyoo kanaa immoo waan natti dhagahame taattee heerumtee ta'uu fi didee ndeessee sanuu ishiin ijoollee dhagartaniittu haati ishii immoo baay'ee ijoollee wayitii har'a maal kan ta'e hin beeku xiqqoo dhiifama naa godha natti dhagahame maaliif adeemtu jaaf gurra ishii qabattee mucaan akka guddatetti haa guddattu isaanis akkasumatti guddatan malee jetti haadha ishii sanatu miidhaman tala ishii sun taane jecha haadha ishii sanatu natti dhagahame akka guddatetti haa guddatu ati deemi haa deemtu jechuun ishii sun baay'ee natti dhagahame waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u warri gargaartan hundumti keessanuu yaa ijoolleen keenya biyya ormaa jirtan waaqayyo dhimee keessan haa dheeressu kan biyya keessallee jirtanii gara lafumni keessan wahii eebbifamaa dhugaa baga gargaartanii baga bukkee dhaabbattan ijoolleen keenya obboleewwan keenya yuutuubii kana hojjettan illee warra dhaxxanii viidiyoo kanallee mucayyoo kana waraabdan waaqayyo dhimee keessan haa dheeressu eebbifamaa isiniin jira kunoo kaleessa guyyaan gaddaa ta'uyyuu har'a waaqayyo guyyaa qaba barumsa ishiillee akka ishiin barattuuf waaqayyo nama ishiidhaa kaasee jira maallaqi walitti qabameefillee kunoo gadda 20 wayyaa siifis mucaa keefis binne jedhaanii dhaggeeffattanii turra deebi'ee dubbachuu nan barbaachisa afaan oromoodha waan ta'eef dhiifama naa godhaa ishii ani xiqqoo dhugaa waaqanatti dhagahame baay'ee natti dhagahame yoo isin jedhu waan si wajjin haasa'uuf dhufe waa ishiitu narkaa bade garaa kee bulli qolla jedhe anis illee rakkina hedduu waan hin dabarseef dadhabbii hedduu waan hin dabarseef innaan isin jedhu waan haatofii jecha haatofii jettu santu natti dhagahame kanaafan xiqqoo sin jalaa akkana ta'e malee maa rakkoon hin jiru kanaafiyyuu waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u harka keessan haa eebbifamu warri gargaartan illee hundumti keessan eebbifamaa gadda 20 carqii sii bitee siifis mucaa keetiifis jedhanii har'a immoo qarshii 40 kenneefii jira haadha seetiif illee akka manni ijaaramuuf manni illee akka ijaaramuuf namni keenya gargaareetu jira isheen illee akka ishiin barattu barumsa ishii illee akka addaan hin kunnee waaqayyo nama ishiidhaa kaasee finfinnee kana keessatti akka ishiin barattu godhaniifii jiru maqaan isaa eebbifamu bara baraanii egaa namni rakkatee argeetu rakkina namaa beeka nama beeleetu beela namaa arga fakkeenyaaf yoon beelofne ta'ee dhimma hin qabu namni tokko quufatti inni guddatee fi inni rakkinatti guddate garaagarummaa qaba beektu miti hin beektu ijoollee obboleewwan koo as kee jirtanii gara gaxariitii waan dhuftaniif hin beektu akkamitti warri keenya kana guddisanii fi akkamitti warri kan biraa guddatan garaagarummaa waan qabuuf namni madaa argee madaa namaa sanaa itti dhagahama kanaaf waan biraa miti jecha haadha ishiitii fi natti dhagahame jecha haati ishiidhaan jettee fi jecha haati waanaan jettu tokkotu wal tuqe waan biraatti hin fudhatiina waan biraa ammas waan kan koo waan isinitti himu waan biraa osoo hin taane jechichatu wanni nama mudatu namni biyya lafaarra jiraatu yookaan biyya waaqarra deemnee illee miti hundi keenya biyya lafaarra jirraa mitiire namni lafarra dhalatee jiru lubbuu qabu wanna hedduutu isa mudataa oola waan ta'eef mudannoodhuma darbe kee natti dhagahame kashiillee na tuqe waaqayyoof ulfinni haa ta'u footoo isheen gaddaar har'a yoo laaltan bareeddee jirti gooftaa Yesuus haa galatu baga si gargaara obboleettii koo siin jedha yaa rakkiftuudha jireenyi waaqayyo namaa gargaaru yoommoo waa ta'e malee waa namaan ta'ummoo waan hubachuu qabnu anaa wajjinu yoo waan nuuf ta'uu jedhu waan nurratti ta'a yeroon ala deeme dhugaa dubbachuuf nan hojjedha yoojii buna hojjedha sinin dhoksu buna hojjedha barandaa kireeffadheen
bunallee nan hojjedhaa, dinnicha qiqqilillee nan hojjedhaa, dinnicha shunkurtii, nachi shunkurtii minaamni kanallee fidee nan maddaba obbukeetti. Maaliifi waanuma hojii jaalladhuuf bakka takka ta'ee miti ramma fakkeenyaaf mana kootii ergan jedheetanii uumaan kooruu nan hojjedha. Dinnicha qiqqilii manatti asitti irra godhaan, buna asitti godhaan, asuma bukkee sanatti immoo nan maddabaa jechuudha. Madabii ma jedhamu afaan Oromooti. Yeroo sana beektu yoo waa bari'uu jedhu waa hammaata. Lola hedduun irratti ka'e yeroo sanatti waan hojjedhu paaspoortii kanallee kennee durallee yaalee dadhabnaan itti dhiisee jiraayyuu akkuma qalliitti kenne yeroo sana soorsaan naqee daldalaatti jechuudha. Ammaa balleessita birrii kee 1,000 isaa kennitu naa kenni zayitiin bitadhatu hin jedhuun hin naasamu. Nasa zayitiin birrii 5,000 waan ta'eyyuu 2,212. Eeyyee 3 maan taane 2,212. Maaliif jette naan jira yoo waasinii ta'uu jedhu madaamin keessa illee gaafa sanitti hammaatu yookaan namni biraallee gaafa sanitti hammaatu gaafa harka namaa kee waaqayyo waasinii baasuuf jedhu malee waasinitti hammaatu. Akkamitti lafaa kaanii natti hammaatanii warrumtiin dura nagaa wajjin hojjedhe wajjin jiraadhe yookaan immoo baranduma sanarraa fuudhee hojjedhutu sarratanyaa mana sanatti qaxaramte hojjettutu jiran gana dadhabee nama biraa wajjin lola narratti bananii maal jedhanii waan bakka mindaa waan sin garramachuudha. Yeroo tokko garaa qulqulluu yoo haasoftanii rakkoodha. Garaa qulqulluu nama gorsuun sirrii miti. Mucaashiitu musliimaa jarri suni fuulduraan hojjedhudha. Mucaashiitu intala shiitu jechuudha. Goddanyaa soorsaa wajjin haasa'u. Goddanyaa soorsaa sun immoo ijoollee qaba. Sinii galee yeroo sana biyyarraa nuti akkana fide Finfinneetti. Mucaan sun hojiidhaan dhufe. Inni ijoollee biyyaa qaba, niitii biyyaa qaba, asii immoo intalatti sana jala. Ani immoo suma garaa qulqulluu koon mucaan kun siin ta'u akkuma dheengaddaa argitan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Mucaan kun siin ta'u yaa intala siin ta'u dhiisi ati. Soorsa jedhaman soorsa gurraacha, soorsa diimaa naan soorsaan keenya gurraacha inni sun diimaa akka adda baafannee waamna. Siin ta'u ijoolleellee qaba dhiisii jedheen gorsee. Gaafa gorsee jedhu mucayyoon faana qaraqqaramte waan biraatti na fudhatanii haadhatti illee himtee lolallee irratti fidanii dhugaa dubbachuuf isiniin jira. Innaa sana gaari deemuu waaqayyo xuunaa xumuree jira kan ala deemsan. Ani gan yaadaan qabadhee hin jiru waa'ee isaa. Nda'uu isin dhoksu da'uu fan jira yeroo sana daa'ima godhachuu barbaadeetan jira malee deemuuf sammuu kee hanqabu maaliifi mucayyoon tokkollaa sanaa deenyaan heerumtee jirti bakkuma mana keenya biraa mana koo biraa jechuudha. Xiqqoo ta'uun turiin kaate torban lamatti anis amman dee torban lamatti kaadhee murteeffadhee. Kanaaf yeroo sanaa jechuudha. Ishii gorseen gaafan gorseenii jedhu ela wannan nagadu sun cic nadide buni daffellee nadida. Wanni hundumtu sat dinnichi illee affeelamee gaafa hingatu hin jira jechuudha. Har'a affeelee miti har'a naa gurguramu ishiin diddeen hangataa jechuudha. Affeelli isaa affeelee tan daataatti godhee gurgura yookaan immoo mimmixaa bukkee godhee birri 10 akkuma ta'utti fuudheetuma jechuudha. Inda'u gaariidha iyyuu sana. Maaliif isin jedhee gaafa waa ta'u malee waa namarratti hin ta'u. Jaalan gaana dadhabanii ana reebuu dhufaniiti gaafa sana galgala manatti. Haatis obboleewwanis obboleettiin hangafaas hin jirti. Obboleessi hangafa ishiis hin jira. Mucattiin qixxisuudhas lammanni immoo ishiin ganaa barataa jirti. Mucaan kun immoo abbaa ijoolleeti. Kanaafan gorsisiin ta'u dhiisii waan akkanaa dhaabi jedheeni. Ishiin inni axxeen itti na himattee lola biraatti jijjiiranii manatti na reebuu dhufanii iddoo mana kireessinee jirrutti mana walii wallaalaniiti gaafsan. Anumaa bakka bunaa sana bakkuma soorsaan rifeensa hojjetu bukkeettan hojjedha yeroo sanas rifeensa hojjeta. Ani gara naan kireeffadhee inni gara nama biraarraa kireessi. Garuu anumaaf isatu wal bira jira. Intiri akka qoshashaan rifeensa akkana fa'aan dhufee nama dabbarre aangoora sorii jalatti fuudhee jedhee maggaarajaa jira malee intiriitu jira. Sharaa waxxareen jira walakkaa keenya lamman. Anumaaf soorsaadhaan mana seenuu manooraa keenyatti galgala ol seenuu isaanii dullaa butatee ana duuba ka'uu dhugaa waaqayyo isa jiraatan siniin jedha. In ajjeefna. Jettee utaaltee mana kiraa iddoon jiru sanatti dubartittiin sun ijoollee ishee hundumaa wajjin guurtee galgala qurxaa fudhattee dhufitu dullaachuudha. Mana koo wallaaltee mana nama biraa mucayyoon tokko uraagee mucayyoo miti jechuun ijoollee lama qabdi uraageedha ishiin
mana ishii seente mana koo walii wallaaltee waaqayyo gaafa waa godhu waa isin irratti kaasa seexannis waa isin irratti bana mana koo walii wallaaltee mana mucayyoo sanaa seentee mucayyoo sana reebuudhaaf ana seetee jira manni tartiibaan jira manni addan baafanne kan ta'e mucattii sana mantala ishii sana immoo mana kootti na erga qulfiifaatti kenneen dhaqi waan akkana naaf fidi mana barbaadde waanuma ishiitti tole dhaqi fudhu dhaqi naaf fidis nan jedhaan iddoo bunaa san taa'e gibbiima fuulduratti nu jedha waan ta'eef bakka hin galutti maaliif isin hin jedhe mucayyoo kanallee waaqayyo gaafa seexanni kanarraa hin gahu waan gaariitti ishii baasuufi waan hedduutu jira waa'ee kootoon isinitti haasa'an isinittiin immoo wayii isin gaddisiisuu isin tuquu danda'a gaafa waaqayyo waan gaarii gochuuf jedhu dukkanni isin hammaata lammanni immoo namni isin irratti ka'a mucayyoo kanaaf waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u ormaan irra ga'u iyyuu waa godheeraaf gammadeeras gammachuun hin naboochiseera jechi haadha ishii sun hin naboochise natti dhagahame waaqayyo isin haa eebbisu isinan jaalladha obboleewwan kiyya dhiifama isin irratti hin dheeresse inna isinan jaalladha dhugaa baay'ee isin jaalladha naa jiraadha lafa nan argadhaa kan kaartaa qabu kaaree 200 gara madaalaa lamiitii obboleettiin jette sun si barreesseera karaa keessaa immoo yoo barbaadde telegiraamii kanaafuu wajjin dubbannaa rakkoon hin jiruun siin jedha sinan jaalladha subscribe godhaa dhugaa waaqayyo eebbifamaa